Viidiyoo kaleessa fayyoo wajjin hojjennee argitanii jirtu jechuudha. Fayyoo dubbisuu dhaqee akkasumas immoo viidiyoo isheen kanaan dura abbaan kakuu tumee maal jedhee akkuma beekamu biyyan ture biyya galee hin beektu hundi keessan iyyuu viidiyoo sana argee deemee dhaqee gaafadhee jechuudha. Saniin booddee akka abbaan kakuu muudii irratti qabachaa jiru hin beektu hundi keessan iyyuu abbaan meetiis immoo hiisisee ture jechuudha. Kaleessa hunda isaayyuu haasofnee jirraa jechuudha. Amma achirraas ilaaltanii jirtu. Warrootuma fayyoo daawwattantu immoo dhuftanii na daawwattu jechuudha. Maatiin keenya tokko walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko na arsee dhiisiin jedhee nan baqa dhiisii hin cannaqamini ijoollee kee guddifadhuu hin jedhee dhugaa rabbii nan balleesse maaliif jennaani soba dhugaan soba dhiirri tokko akkasuma jechuudha. Sobee dubartiitti muudii qabateetu irraa nyaachuu faayidaa ishee baree itti fayyadamuu barbaadaa jechuudha. Amma immoo maal jedhaa nan araaramaa jedheen argitanii wanta inni nan araarama jedheef immoo isinitti himaa jechuudha. Kana immoo fayyoo keessaan gorseera kaleessa sitti haasa'an ture jechuudha. Dhugaa rabbii maallaan jetti abbaa meetii jechuudha itti deebuu barbaadee jira. Dhugaa rabbii abbaan meetii itti deebuu barbaadee jira jechuudha fayyootti. Maaliif itti deebuu barbaade beektuu? Nama obsa qabuudha. Nama mucaasaa hin ganne bakkeetti ofitti fudhattee bultiisee ammaa diiddeedha jechuudha. Tokko tokkooti dhimma isheetii jetteetu ofirraa gattee ilmoo ishee abbaa manaa isheetii jedhi mana ishee ooyifattee teessii jechuudha. Garuu isheenii kunoo bultii ishee diiddeetu muca'uu kana wajjin taa'aa jirti. Saniif isheenis na gaafattee jennaani itti deebiin jedheen. Innumtiyyuu si deeffatee jennaan itti deebii jennaan inni bultii kee sammaa kana diiginaan jedhee jette. Sammaa kana seeraanii diiguu qabdaa jissuu qabdaa naan jedhe jette. Saniifi kan inni akkas jedheefi ofitti deeffachuu barbaadeeti. Dhugaa rabbi nama cimaadha. Nama jaallatamaadha illeeti waliin si barsiisanaa jette anillee nan bara jechuudha. Hedduu tokko natti tolee jiraan. Hadhiistuun jedhan abbaa kakuu bultii namaa diiddee bultii keellee diiddee jirtaa naan hin jedhina. Dhugaa rabbi bultii kee diiddeetu isheenis akka diigamtee jiraattu barbaaddeetii naan jechuu dandeessu. Ammas inni inaafteeti naaffadhaaf akka jettee naan jechuu dandeessu. Naaffaa osoo hin taane na arse dhugaa rabbii na arse maal jennaan akkasitti muudiitti qabachuun isaa na arse. Maali qophaa jiraachuu hin dandeessu? Ijoollee sadii qabdi gaadha bakka. Maal namni ijoollee tokko nafuyyuu jira namni dhabee immoo cirma isaayyuu dhiisuyyuu jira. Isheen immoo ijoollee qabdi ijoollee ishee fataa ittee waan guddaa hojjettee hin jiraachifatti jechuudha. Too abbaa kakuu dhiistee namticha sammaa kanallee abbaa meetii kanallee dhiistee jechuudha. Qofuma isheeyyuu jiraachuu hin dandeessii jechuudha. Kanaafi amma yaadin isiniin mari'achuu dhufee ani akka yaada kiyyaatti jechuudha. Fayyoon natti kaasteennaan bakka ammaa fi adda baasee kana naan hin jenne garuu akkanatti deebuu barbaade fedha qabaa naan jettee na dhaga'uu dandeessi. Fayyoonis viidiyoo sana waraabadhee dhiise kaleessa jechuudha. Yurti isheen natti haasoftu si waraabaa jechuun sodaadhe dhugaa rabbii sodaadheetanii dhiisee galee jechuudha malee dhugaa rabbii sarassartee natti himaa turte jechuudha. Guyyaarra walii dawwaluu guyyaarra taasa'aa ani amma abbaan kakuu maadhee natti deebii jedhee mitire sababa kanaati inaaffaa kanaatiifitu natti deebi'ee malee jaallatee miti. Dhugaa rabbii jaallatee miti. Fayyoo jaallatee miti kan inni akkas jedheen. Inaaffaa inni kun guyyaarra dawwaluu fi inaaffaa inni dhiisisee inaaffaa madeen gadda mana nyaataa geesse nu nyaachisee ta'e nagarree isin argitaniitu ta'uu danda'a viidiyocha jechuudha. Ani biyyan galee nagarree waa hundinuu godheettee sanuu jaartii isaatii wajjin dhufe jechuudha. Jaartiin isaa sunillee kan ishee wajjin dhuftee fi akka fayyoon nama gaarii taate dubartii cimtuu dubartii jabduu taate bartee xiqqoo dhugaa rabbii kan ishee wajjin dhuftee fayyoo affeerte mana nyaataa deemanii jechuudha bartee. Kanaaf jennaani yoonni na gaafate akkaman godhaa naan jette akka riyaa tokkotti yoonni natti deebii naan jedhee laammanni mana siin bita naan jedheetti mana siin yoo barbaade siin bita yoo barbaade siin kireessa jedhee. Ittiin cannaqamanii dhiisisuma kana bultiisuma kan isun bultii makee kana jisse naan jedhee jette. Mee amma yoo abbaa kakuu nataarame jaara abbaa kakuu dhiistee isa kana wajjin jireenya haaraa eegalte yookaan immoo jireenya haaraa jalqabde wanti itti badu jira. Mee namni narra beektanis jiraachuu dandeessu. Namni narra hin beeknes jiraachuu dandeessu. Namni beekumsa miti yookaan immoo umurii miti dandeettii sammuu wal caalaa jechuudha. Yaadaan wal caala namni.
umurii osoo hin taane umuriin koo hunda keessanii waan gafuu danda'a. Ijoollee shishibidha kan na daawwattanii ijoollee reef biyya baatanidha nan beeka isin nan gafadhe yaada. Mee yaadi kooti immoo yaadi keessa immoo tokko miti kan bishaata qabu jira jechuudha. Namni umuriidhaan miti kan yaadaan waa beeke haasa'uu jechuudha. Saniif kan isin gaafachuu dhufee mee abbaa kakuu dhiistee isaan abbaa meetii sanatti haadee amma abbaan kakuu jechuudha inaaffaadha. Kan inni natti araarame jedhee maayetti dawwalee jaarsummaa waammachaa jiru jechuudha. Inaaffaa isa kanaatii jechuudha. Saniifi ani akka mataa kiyyaatti fayyoodhaan jireenya ciqicciqii kana iyyuu dhiisiitii mana dhuguma sii bita maqaa keetiin taanaanii abbaa meetii sanatti deebiin jedheen. Isinoo maal jettu? Gaaffiidha amma gaaffii isin gaafachuu dhufe. Isheen kana isinitti dhiyeessitee isin gaafatteetti ta'e isin hin gaafanne ta'e isinitti dubbatteetti ta'e hin dubbanne ta'e hin beeku. Isheen amma akka hiriyaa tokkotti natti haasofte jechuudha. Akka abbaa obboleettii tokkotti natti haasofte jechuudha. Maal wannaa wayyaa itti deebi'uu moo rakkoon maaltu narra ga'a akkamiin ta'a? Mee mala naaf malii naan jettee na gaafatte. Ani akka mataa kiyyaatti akka abbaan kakuu muudiitti qabachaa waan hin beekuuf itti deebiin jedheen. Dhugumaanii mana maqaa keetiin sii bita taanaanii itti deebiin jedheen. Kan kanaachis innis itti fayyadamuu danda'an beekamuu jedheeni. Saniif isinoo maal jettu koomentii jalatti barreessaa. Koomentii keessa illee dubbifattu waan ta'eef koomentii jalatti barreessaatii waan jettan yaada qabdan. Abbaa meetii sanatti deebi'uu see wayyamoo abbaa mana ijoollummaati hin beektu. Baay'ee jaallata dhugaa rabbii. Abbaa mana ijoollummaa jechuun isa beekuu beekaa jechuudha. Saniifi isin murtoo murteessaa. Amma abbaan kakuu araarfachuuf abbaa kakuutti deebitee araaramuu wayyamoo abbaa meetii sana wajjin jiraachuu see wayya. Isaa wajjin jireenya haaraa eegaluu see wayya. Maal jettu inni baala silxaaniidha nama cimaadha hin beektu jechuudha. Isheenis isinitti maa ooltii dhaggeeffachaa ooltu waan isheen haasoftu jechuudha. Saniif maal wayya? Mee ani hin ta'an jedheenan dhugaa isheenis keessisee gammachuu qabaatteetu natti haasofte dhugaa viidiyoo waraabadee si sodaadhee si nan sodaadhaan viidiyoo nama waraabadee akkasii yoonni gaafadhe malee waan akkasii si waraabbadhuure jechuun nan sodaadhee jechuudha. Kana mannaa ijoollee kiyya gaafachuu wayyaa maatiin koos maatiin ishee tokkuma waan ta'eef maamilli keenya tokko waan ta'eef meefachi ijoollee kana gaafadhaadhe amma dhufee gaafadhe jechuudha. Malee ani akka yaada mataa kiyyaatti tute gaariidha. Maaliif itti taphate ijoo dhugaa rabbii itti taphate maaliif jennaanii maanne dubartiin dhiira malee hin jiraatti. Anu jiraachuutti hin jira waan ta'eef aniyyuu argaan jira waan ta'eef fataadhe jireenya koos akkamii ooffachuutti jira jechuudha. Kanaafuu jireenya isaas akkamii ooffatti dhugaa rabbii mana kee fudhattee kunoo caankoo dhufee kunoo mucaa kana sargaddee sayyuu koo sargaddee fataadhe jiraadha dhugaa rabbii waan ciqicciqii lola maalii miidiyaa kanarra tuuktuukii korra oola. Miidiyaa kanarra oola ciqicciqiin tokko hin jiru jechuudha. Maaltu ciqicciqiitti see geesse? Dhugaa rabbii ciqicciqii fatanaa waan meeqa ijoollee argatte bakka kan heerumtuuf ijoollee godhachuuf dhugaa rabbii manaajimaan dhiira tokko durba lama qabdi baqiidha. Dhugaan isin jedha baqiidha. Gaadha kunishu maaliif itti taphachuu isaarra muudii itti qabachuu isaarra akka waan ammaa isa malee namni hin beekne duraan didee an dhugaa amma ni galatan irraa qaba. Dhugaa dubbachuuf galatan irraa qaba. Waa baay'ee naa godhe mana kanaa fuudhee maal jedhee waa baay'ee jechuudha. Garuu immoo karaa fayyoon isa bare. Dursa fayyoo beeka malee isaan beeku jechuudha. Sababii kanaatiif gaafa akkasitti itti taphatu immoo natti hin tolu. Dhalaa waan taateef jechuudha. Dhugaa rabbii dhalaa waan taateef gaafa akkasitti muudii itti qabatu asuma achi namaa gaa'e tuffatee hortiin isheen kun maal mee viidiyoo keessatti ilaalaa akka inni itti tuffatee isii asitti bichinarra maayikis godhina bakka akka waan isa malee furduunni kun isintinii ta'e akka waan isa malee namni hin jirreettitu lola jechuudha. Gaafa fayyoo lolu argitanii irratti qabattanii nagarra isin akka inni itti lolu maal akka itti dhiirina loleen jala taa'an maaliif gaa maal sida ta'eef maal caaleen saniif jennaanii isin koomentii jalatti barreessaa koomentii galiin dubbifatti fayyoon dhugaa hin dubbifti hin argiti illee nan agarsiisa jechuudha. Koomentii keessan barreessitanii yaada keessan ka'aa fi namni yaada namarraa bal'aa qaba waan ta'eef kanuma isin gaafachuu dhufee waan dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadhaa.